Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Har'ammoo aappii ajaa'ibaati. Aappii warroonni Kine maastariin keenya watermark irraa nu jalaa baduu didee irraa maal jettan viidiyoo tan yoo hanga dhumaadhaa hordoftan achirraa Kine master watermark hin qabne argachuu dandeessanii jechuudha. Jalqaba biroosara keessa seentu jechuudha. Kiroomaa ta'ee yus biroosarii ta'e amma fakkeenyaaf kana keessaan isin agarsiisuuti. Kana keessa erga seentaniin booda bakka mallattoo seerchii kanatti happy mode jettanii barreessitu jechuudha. Happy mode jettanii erga haala kanaan barreessitanii kiliik irratti gootu jechuudha. Bakka mallattoo seerchii kana tokko happy mode baay'ee gaariidha. Aappii qarshiidhaan bitamu as keessaa argachuu dandeessanii waan akka hunda erga haala kanaan nuuf bahee asii tana tuqxu jechuudha. Happy mode bakka jirtu tana tuqxanii asuma akkas erga gootaniin booda gadi buqtu jechuudha. Bakka amma barreeffama kanan dhiistanii tanarratti kiliik gootu. Yeroo takka kiliik irra gootu achi booda daawulood bakka jiru kana kiliik gootu jechuudha. Achi booda daawulood jiru asii olii kana daawulood bakka jiru irratti kiliik gootanii haala kanaan nuuf bu'aa jira jechuudha. Kunoo nuuf bu'aa jira hanga bu'uu raawwatutti nu eegganna jechuudha. Aappii bareedaadha. Aappii ajaa'ibaati. Wantoota qarshiin bitaman kan akka geemii, kan akka maal kan akka wanta adda addaadha keessaa buufachuu dandeessu jechuudha. Watermarkiin as keessaa bu'e baay'ee qulqullina qaba. Baay'ee tokko isin fayyada jedheetii yaade hanga dhumaatti hordofaa. Erga nuuf bu'e booda install bakka jiru kana tuqna jechuudha. Kaasii tana install tana tuqna. Achi booda aappii keenya irratti tuqna. Haala kanaan kallattimaan gadi nu bu'aa set install bakka jiru tuqna jechuudha. Nuuf bu'eera jechuudha. Amma dan jennee keessaa baana. Gara duubaa deebina jechuudha. Aappiin keenya nuuf bu'ee jira. Amma aappii sana achi keessaa buufachuudhaaf kun aappicha akkuma agartan happy moodiin nuuf bu'eera jechuudha. Mallattoo hadurree fakkaatti kana keessa seentu jechuudha. Erga haala kanaaf seentaniin booda bakka seerchiidhaa isiniif baasa. Halluu ittanii eeyyama gootuuf jechuudha. Halluu gootu yoo haala kanaan isinitti dhufe baay'ee bareedaadha. Mallattoo seerchii kana akkuma pileestooraati jechuudha. Kun pileestooraati. Mallattoo seerchiidhaa kana kiliik gootu. Maal jennaa Kine master jennee barreessina jechuudha. Haala kanaan seerchi goona. Nuuf baheera jechuudha. Kun Kine masteriin keenya nuuf bahee jira. Kiliik irratti gootu. Kiliik irratti gootan wanti isin hubachuu qabdan hordoftoota koo oriijinaal bakka jiru kanarra dhiistanii bakkumarra jiru kanarratti keessu jechuu kana asirratti hin dabarsitu. Yoo asirra dabarsitan watermarkii hin qabaata jechuudha. Gadi dhuftanii bakka daawulood jiru kana buustu. Akkuma agartan nuuf bu'ee jira jechuudha. Amma seetingii jenneeni seetingii tuqna. Achi booda kana of goona jechuudha. Kana hin banna.
on goona haala kanaaf duuba deebinee install bakka jiru kana tuqna jechuudha. Install bakka jiru kana akkuma agartan nuuf bu'ee jira jechuudha. Dan jennee keessaa baanaa amma akkuma agartan kun appiin nuuf bu'eera jechuudha. Kan maastariin keenya nuuf bu'ee jira, daawunlood ta'eera. Kun keessa seenamee walumaan ilaalla. Halluu ittuu akkas buttanii istaartii kana tuqxu. Amma fakkeenyaaf kaasii kana haa tuqnuuti. Miidiyaa browser miidiyaa keenya keessa haa seennuuti. Fakkeenyaaf suuraa tokko haa filannuuti. Kana filannu. Watermarkii tokkollee hin qabu jechuudha. Karaa gabaabaa jechuudha. Kun karaa gabaabaa akka haalaan siin jedhe isteeppii hunda kana yoo hordoftan akkanatti Kine maasterii watermarkii hin qabne argachuu dandeessu. Kine maasterii miti aappoota adda addaadha. Aappoota qarshiidhaan bitaman tolaan achi keessaa gadi buufachuu ni dandeessu. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.